يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهد بالتي أحسن. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سنوريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسكم حتى يتبين أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد يا رب. ومن أصدق قول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. Baganagian arras garachana la Kenya kandawa oro amanti Kenya amanti Islama lafina wali dabarsinu tudufne jecha qabtiin arra isini qabanne dufne wa'i imamati dubaya ilmana ya imama jechun akkata barumsa Islama Qur'ana keessatti akkamitti ilaalama kan jiru arraantana qabannee isinii dhufnee jirre jechuudha. Duraan dursinee garuu wanni dubbachuu barbaannu ummanni keenya akkuma amma duratti illee isinii tuyneen ummata amata lama duratti jiraatee rabbii tokkicha laa ilaaha illallah isa malee rabbiin biraa akka hin jirre rabbiin ka ilmi namaa hin arkine ta'uu isaa warra aman ta'uu isaatiin kan baay'ee nama gammachiisu ta'uudha dubbachuu barbaanna jechuudha. Ummanni keenya duuba zamana dheeraa kana keessatti haala akkanaatiin wayita jiraatu dubarratti karaa amantii Islaamaatii fi amantii biraatiis wayita qeebalu amantii Islaamaa kana keessatti duuba haala yeroo adda addaatitti miidhaan irra turerraa ka'uudhaan keessaa karaa beekumsa afaan Arabaatii fi afaan adda addaa afaan akka Faranjiitis beekuu dhabuu keenyaan ummanni keenya awwoolli keenya waan afaan Arabaatiin barraa'e hundaa'uu Qur'aana itti fakkaachaa akka ture kanuma waliin beeknudha jechuudha. Keessumattuu nama afaan Arabaatiin waa barreessu waa dubbisu yoo arkan barruu hundaa'uu kanuma haqa dubbatuu fi kanuma dhugaatti sehaa ture jechuudha. Kanaafuu sanbira kunneeti ammaan tana namni keenyi beekaan heddummaati alama kanaaf ka Qur'aana tafsiira illee barsiisuu fi darajaa kanaan rabbiin nu gahe jechuu arra sanbira kunneeti darajaa ammaan tana keessa jirru kun darajaa beekumsi addunyaan fiinxarra geessee kitaabnummaan mana nama hundaa mana Islaamaa mana ka Islaaman tahin hundaa'u kitaabni addunyaa tanaa ka amantiitis gahee keessa jirre jechuudha. Sanbira kuteeti Qur'aananii fi kitaabni addunyaa tanaa ka amantiitis ka biraatis mana hunda keenya gahuu bira kuteeti kitaabni afaan baafateetiin wajjin haasa'u seene jechuudha. Dubayyaa ilmaanayyaa haala kanaan osoo jirru Qur'aana keenya yoo barannee amantii keenya barannee karaa qajeeloo hin barbaaddatin nama tokko amannee jala deemnaan kun kanu baasa hin fakkaatu jechuudha. Kanaafuu addunyaa tana haalasii rabbiin ammaan tana kana bareechee tokkoomsee wal bira fidee ulamaa'onni gamaa gamanaa bahaa fidihaa waa'ee amantii keenya irraa gidee haasawan nuti immoo callisnee waanuma qabanne kanarra teenya malee kabiraa hin da'anni jechuunis waan fakkaatu waan hin ta'eef alama keenyaaf keessa waan jiru waan amantii keenyaa walii dabarsuun dirqama keenya jechuudha. Duuba rabbiin karaa qajeeloo kanama qabsiisuu isaa mee arraan tana waa'ee imaamaatirraa waan ulamaa'onni adda addaa dubbatan waan alama keessa deemu Qur'aanaa fi hadisarraa ulamaa'ota addunyaatirraa isinii dhiheessuudhaaf hin barbaade jechuudha. Kunis yaa obboleeyyan waa isinirra beeynee osoo hin tahin wala yaadachiisuun fadhakir inna dhikra tanfa'ul mu'miniin waan jedhuuf rabbi waan akkanaatiitu alama kana keessa deemaati. Yaa ilmaanayyaa mee atis quba qabaadhuuti dubbii tana laaliiti dhugaa waliin nu barbaadi waliin warra milkaa'uu addunyaa akhiraa nu haa godhu jechuurraa kaaneeti waan kana isinii dhiheessina jechuu dursine isinii himu barbaanne jechuudha. Duuba kara qabxii kiyyaatti wayitaan deebi'u rabbiin subhaanahu wa ta'ala
dachii tana keessatti nu fidee akkaataan inni nuu kun itti jiraachuu barbaadu akkami kan jiru qur'aanni waan if keessaa hambise waan hin qabneef waan rabbiin qur'aana keessatti hin dabarsine waan hin jirreef mee waliin haa ilaallu yaada jedhuun duuba waa'ee imaamaatirraa qur'aanni mee maal ja'a kan jiru mee haa ilaallu tokkoffaa irratti suuraa albaqaraa jechuun bismillaa lamaffaa 124 irratti rabbiin akkana ja'a in the mention O Muhammad ya Muhammad dubbadhu when Abraham was tried by his lords gaafa Abrahim rabbi isaatiin mokaramu with command and fulfilled them gaafa ajaja rabbiin itti dabarse isa inninis ajaja sangalmaan gahu Allah sayyid rabbiin ni je'een indeed dhugumatti I will make you a leader ani gaggeessaan si godha je'een rabbiin imaama for the people ummata kheetiif Abraham said inninis Abraham is ni je'een and of my descendant ummata khiyya kana boodaatiifis mooy rabbiinis ni je'een my covenant does not include the wrongdoers mee jir mootummaan kiyya warra jallina dalaganiif qofa hitta hin taane tahuu rabbiin dubbate jechuu suratul baqaraa kana keessatti kanaafuu yaa ilmaan ajaa warra qur'aana baratanii ummata keenyaaf boru ifaa taatan mee bakka kana laalaa jechuudhaaf isinii himne jechuu suuraa kana addunyaa tana keessatti bal'inaan waan ka'ee gamaa gamanaan irra dubbatan waan ta'eef isinii dhiheesse jechuu kanaafuu akka imaamaat rabbiin addunyaa tana ilmaan namaa bulchuu barbaadeen ayata dubbatu keessaa ja'amee karagaadhaaf dhihaatu waan ta'eef mee ilaalaa suuraa baqaraa 224 irratti rabbiin imaama ifii isaatiif filee addunyaa tana keessatti akka jiraachisaa ture kan ragaan dhihaatudha duuba kana keessatti wanni arkinu tokkoffaa rabbiin maalinni ilma namaa ifii isaatiif gaggeessaa akka bakka buusu dubbata jechuu gaggeessaan isaatis nama dogongora dalaguu danda'u ka xaharaa hin taane ka qalbiin isaa hin xaraamin rabbiin addunyaa tana akka gaggeessuuf hin turre jechuu addunyaa tana rabbiin mootummaa isaa kan ijaareef ifii isaatiif gaggeessaa akka filatuu fi akka ilmi namaa akka dimokiraasiitti iffiluuf akka hin taane irraa ayataa kanarraa barra jechuu ayanni biraa karagaadhaaf dhiyaatu waa'ee imaama ayata 555 jechuu ayanni kun qaadir kun duratti yeroo duratti waa xiqquma san duratti bu'ee jechuu duuba ayata kana mee kanaas ayata kanaas sirritti nu ilaalaa ijoolleen teenya kan baratan ta afaan arabaatii fi tafsiira hunda dubbisuu dandeessan waan hundaa'uu sirritti gadi buutanii ilaaluudhaan ummata keessaniif dabarsuu beekumsaaf akaadaamikaalee kan isinii dhiheessinu tahuu nu hubadhaa jechuudha kanarrattis ayata kanarratti rabbiin akkana ja'a jechuu ayanni kun innamaa waliyukumullahu ka jedhu san akkana ja'a afaan faranjiitiin your guardian wali is only Allah rabbi qofa ja'a gaggeessaan keessan his messenger ergamaa isaa qofa ja'a gaggeessaan keessan and those who believe isaan sanija warra amanan those who establish warra ijaare prayer salata and give zakat warra zakkaa kannate while going in ruku osoo ruku arra jiru namticha nama sadaqaa kannate sanija jechuudha duuba alama kanarratti wanni bismillaan kun dhihaatuufis rabbiin addunyaa tana keessatti gaggeessaa kan jedhe qur'aana keessatti dubbate rabbi qofa akkasumas ergamaa isaa qofa akkasumas namticha salaata irratti jiru osoo rukuu irra jiru osoo rukuu irra jiru jilba isaa qabatee sadaqaa zakkaa kanne sanii ijaa jechuu duuba mee qur'aana kana tafsiira isaa karaa suniitiinis karaa shi'aatiinis mee laalaa yaa ilmaan ayyaa duuba hangaana ni arke yooniin isinii irraa tuqe gareen lachuutu
ayanni kun sabab nuzuliin isaa sababa nuzuluun isaa gaafa tokko aliyyiin osoo salaatarra jiru ru'a karra gizee gahu sadaqaa kadhatu ulaa masgidaatiin sadaqaa wayta kadhatu inni ruku'arra osoo jiru harkasaa hamartii qabdu san gama miskiintichaa laatuudhaan namtichi akka fudhatu akeekee fi namtichi miskiinni saniis quba isaatirraa baasee warqii sana akkasitti fudhachuu isaatiin kan mul'ateedha jechuudha. Duuba akkasitti haa rasuullinis yaa aliyyi maaluma dalaydii arraan tana ayanni kun bu'ee jechuudhaan rasuulaa wajjin odeeffame hadisa qabatamaa keessa waan jiruuf mee laalaa hadisoota sanis laala. Kanaafuu namtichi osoo ruku'arra jiru sadaqaa rabbiif kanne kun eenyu ja'a aliyyi ibnu abu xaalib irratti sababa isaatiin qur'aanni kun akka bu'e waan nama mormisiisu miti jechuu. Suninis shi'anis kana kan fudhatu tahuu beekuutu narra jiraate jechuudha. Mee ilaalaa jechuudhaaf kana isinii dhiyeesse. ammallee qur'aana biraa ragaadhaaf ulamaawota gurguddaa addunyaa tana keessa jiraniin dhihaatu qur'aana 567 jechuu 567 suuraa kanarrattis rabbiin mee waan inni jedhu haa ilaallu. O messenger, yaa ergamaa kiyya convey that which has been revealed to you waan sirratti buusu jirru kana dabarsi to you from your Lord waan rabbii keetirraa sirra bu'u jiru kana. And if you do not yoo kana ka hin dabarsine taate then duuba hogguus you have not conveyed his message aboo dalagaatee ta duraanii hundaatutu akka badee hin dabarretti lakkaawamaa jeen jechuu rabbiin. And Allah will protect you from the people. Rabbiin ummatarraas qasitiisu isaa dabarsi jechuuniin itti dabre jechuu. Wanni inni dabarsu kuni maali? Duuba qura'aana kanaas bismillah kana ayata kana jechuu kiyya 567 sirritti naa baraa jechuudhaan ilmaan kiyyaaf dabarsa jechuu obboleeyyan kiyyaaf. Kanaafuu ayanni kun yeroo kan bu'ee jaati xiinxalaa achumatti qaadirkuumitti akka bu'ee ani kaniin arke wanni niin isinii himuu danda'u jechuu wanni niin qoradhe jechuu. Kanaafuu ayanni kun qaadirkuum irratti gizee bu'u qaadirkuum irratti wanni gaggeeffame maali yoo jenne rasuulli sallallahu alaihi wa alihi hajjii dhumaatirraa kara manaa wayta deeman bakka qaadirkuum ja'omu irratti qura'aanni kun irra bu'uudhaan achumatti dhaabbatan jechuu. Haroon bakka jirtu sanitti dhaabbatanii ummata 70,000 olatti jiru kaduuba jiruu fi kadura jiru walitti qabuudhaan guyyaa 3 bakka sanitti daasii isaanii dhaabbachuudhaan turanii weega walitti qabanii booda duuba khutbaa godhanii hijaa jechuu. Seenaan islaamaa hadisoota irraayis ulamaa wanni gurguddaa wanni dhiheessaa jiran jechuu. Sunii fi shi'aanuu lachuutu jechuu. Bakka kanarra duuba rasuulli lafaa ka'ee wanni irraa dubbate tokkoffaan isaa ani addunyaa tanarraa deemuun kiyya gahee hunuunatti manii jiranii hajuu dubbatan jechuu rasuulli sallallahu alaihi wa alihi. Egas booda kalammata irra dabarsan immoo waa'ee bismillah 36 ani amrii isin irratti hin qabuu hi nafsee teessan caalaa hajau ana isin irratti gaggeessaa keessanii miti hi hajau san irraa dubbataniiti. Akkasitti ummaninis yaa rasuula amrii ati nurratti ni qabda ati gaggeessaa keenya jechuu kana lafa kaayan jechuu. Hogguu sigaa rasuulli sadaffaa irratti harka aliyyii qabanii ol kaasanii for whom I am his mawla Ali is his mawla man kuntum mawla hadha wa aliyyun mawla kajuu kana dabarsan jechuu. Annan miniin gaggeessaa isiniif ta'e aliin gaggeessaa isaati jechuun kan dabre jechuu. Duuba yaa obboleeyyan kiyya bakka kanarratti karaa suniitiin kan itti fassaramu mawlaan kun jaalallee kan ja'uun yoo fassaran karaa shiyaatiin immoo jaalallee osoo hin tahin jaalalleedhaaf labsiin godhamu kan ta'uu waan hin ta'ane immoo inni gaggeessummaa aliiti dubbachuudhaaf inni ardii tanarraa
deemuutti jiraachuu isaatiin gaggeessummaan islaamaaf waan barbaachisuuf gaggeessummaadha labsii godhanii ija'anii dhiyeessan jechuudha. Mawlaa jechi ja'amu kun ka isa dura dhufees inni wanni dubbatu awlaa ka ja'u kun gaggeessummaa waan qabuuf qura'aaninis 33 kan inni irraa dubbatu gaggeessummaa isaanii dubbataniiti. Eegas booda man kuntum mawlaa haadhaa wa aliyyun mawlaa ka jiru kana waan duubarra fidaniif mawlaa kana kontekstiidhaan gaggeessummaa akka ta'e beekamuu qaba yaada jedhuuni dhiyeeffamaa jira jechuudha. Yaa ilmaan ayyaa kanaas akkanuma laaluun barbaachisaadha. karaa hadisa imaamaa irraa dubbatutti wanta dhufnu kan arginu hadisa guddaa saqaleeyni kan jedhamu sani jechuu. Hadisni guddaan saqaleeyni two weighty things waan jajjabduu lama gurguddoo addunyaa tanarratti isinii dhiiseetiin deema ka jedhe rasuulli dubbate kana argine jechuu. Lamaan gurguddaan I leave behind me, ani waan gurguddoo lamaan isinii dhiisee deema. Two weighty things, the book of Allah, kitaaba rabbii, and my ahlul bayt, beeta sabii kiyyaa fi qur'aanaan isinii dhiisee deema. If you hold on both, yoo isaan lamaan san qabatan, you will let go astray, karaa jallinaa hin seentan. Isaan lamaanis hanga guyyaa qiyaamaa laga kawsar jannata keessa wan arkinutti beeta sabiin kiyyaa fi qur'aanni addaan hin ba'u ka jedhu hadisa sahih muslim tirmidhi keessatti fi kan biraa keessatti illee kan mul'atu hadisa authenticated ka garee lachuutuunu beekamu kan fudhatamuutu jira tahuu namni keenya sirritti ilaaluutu isarra jiraata jechuudha. Kanaafuu duuba amrii kana arraan tana itti jirra. Beeta sabii rasuula maaltu isaan mudate? Addunyaa tana keessatti rasuula booda beeta sabii rasuula maaltu isaan mudate? Yaa ilmaan ayyaa, yaa shanyitiyya, warra rabbiin beekumsaan bareeche na bareedaa laalaa mee laalaa bakka kanaas subhaanallah. Karaa biraatiin hadisa on 12 imam waa'ee imaama 12 kan dubbatu kan sahih Bukhari fi Muslim keessa jirutu jira jechuu. There will be 12 leaders, khalifa, all from Quraysh ka jiru. Hundinuu Quraysh irraa gaggeessaa namni 12 akka jiru dubbata jechuu. Karaa biraatiin mee dhufnee haalaallu. Karaa biraatiin addunyaa tana keessatti eegala suudha boodaa wanni mudate waa'ee ilmi namaa gaggeessummaadhaaf nama filachuuti jechuu. Man-made election versus divine rule. Duba gaggeessummaa addunyaa tana keessa rabbiitu filee ilma namaa kana keessa ka keessi isaa qulqulluu ka rabbiin xaharaa godhe ilma namaatiif shoomaa bahemee qur'aana keessatti moo wal filadhaatii wal gaggeessaa ka jiru qur'aana keessa ni jira jennee yaa ilmaan ayyaa kalaaltaniifiin kana isinii tuqa jechuudha. Hangaana ni arke yoon hin gaggabaabtee isinii hime rabbiin yeroo hundaa'u ifiisaatii akka ifiisaatii warra xaharaa warra filate ifiisaatiif bakka buusee gaggeessummaadhaaf nabiyyi irraa jalqabee ka nabiyyi gadiitis successor gaggeessaa bakka bu'aa nabiyyootaa godhee akka shoomu argine jechuudha. Kunis keessumattuu kabiraa yooniin yeroo isin jalaa akkaan hin gubneef gabaabsu yooniin kan gabaabsu tahe xaaluut laaluu dandeessan jechuudha. Xaaluut rabbiin ummanni hin barbaannu osoo jiru rabbiin ifiisaatiif isaan irratti filuu inni nama beekaa tahuu kana arginaa jechuudha. Duuba akkaataa rabbiin addunyaa tana akka itti bultu ibaadaa isaatiif godhee ifiisaatiif nabiyyoota gara 124 olitti erguudhaan ummata adda addaa zamana adda addaa keessatti bulchaa akka ture nabiyyoota boodaas bakka bu'oota isaanii hogguusumatti godhaa akka ture argine jechuu. Fakkeenyaaf Muusaa hanga xiqqishoo karaa rabbii guyyaa bultii 40 deemu san Haaruun bakka bu'aa godhuusaa argine jechuu. Akkasumattis Suleymaan bakka bu'aa godhee filuu isaa hatta warra nugusa ja'amullee ifiisaatiif
filaa akka ture arginaa jechuu. Duuba warri rabbiin imaama godhe kun warra badiirraa qulqulluu warra keessi isaanii xaharaa tahuu isaanii arginaa jechuu. Kanaas qura'aana 33 laaluu dandeenya jechuu. إنما يريدكم الله لذهب ريسا أهل البيت يتحركم تطيرا خجو لا لدن دي جيجتو غافر رسولي حديث كساء خيستي بيت سبيسا حسني في حسين أكسمس فاطمة في علي ولكبه قولا قالا جلتي ونوخني بيت سبيكياتي يا ربنا تاريجي حديث كساءات ربي ساقدي غافتو ربي قرآن صدومي سدين ربي نسان كل ليسو أكا جالة لفقائي يججو أنافو نمني أرديتنا قرى ربيتين رسول بودة تقاقيسو أين جنة إفقابتشو نرجر يججو مدلتشو سرلتي بيني يا إلمانا يا أكا ولين ملكوينوف خانا سنيتو تقاججو duuba akka addunyaa rabbiin karaa amantii isaatiin itti jiraattutti kan barbaade ifi isaatiif imaama kana ifi isaatiif ka bakka buusu malee ka ummanni filatu akka hin taane arginaa jechuu. Kanaafuu mee sirritti ilaalaa karaa haqaarra rabbiin haa geessu. Islaamni tokko islaamni sunnaa rasuulaa jala warra deemu rabbi nu haa godhu, rabbi nu haa milkeessu, karaa qaceelloora rabbi nu haa kaayu jecha. Karaa biraatiin gareen lachuutu shi'aa fi sunniinis islaama ta'uun isaanii irkaanul islaam imaanaa fi isaana waliin kan qaban ta'uu wajjin wanti biraa kan shi'aan nabi muhammadiin hin qeebalanii akkasumas jibriiliitu dogongoree qura'aana nabi birti geesse malee aliyyiidhaaf rabbiin erge kan kana fakkaatan dhara tahuu kan arkine tahuu isiniin tuqaa'is garaagarummaan jabaan jalqaba isaanii bakka bu'ummaa rabbiitutu filamoo namaatu filataa irratti akka wal dhabdeen uumame ta'uu arkuu keenya isiniin gehaa. Isinis ijoolleen teenya sirriitti akka ilaaltan isinit dhaabna. Abdii arraaf isiniif dhiyeessine kana kanumaan xumuruudhaan salaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh jechuu keenyaan duratti chaanaalli kun guddate bakka hedduun gahuu akka dandeenyu laayik, sabskraayibii fi sheer akka gootan jecha qabxii keenya kanarraan tanaa kanumaan raawwanna.